Oduun ispoortii maddeen alaatii qabadheetti yoon darbu tapha Jeremy Dokuun ga'umsa addaatti mul'isee Manchester City Liverpool injifachuun garaagarummaa qabxii Arsenal waliin qabu dhiphiseera. Leenjisaan Manchester City Joseph Pep Guardiolaan tapha isaanii kumaffaa injifannoon bahanii jiru. Abbabaa Lamaayyuu. This season, but he's on the bench again today for a second Premier League game in a row. Eeyyee dhugaadhaa iddoo ulfaataa gara Etihad deemtee Manchester Cityin mo'amuun homaa miti. Garuu immoo taphoota 10 darban keessaa 7 mo'amuun kana keessaa 5 Premier League Englandiin injifatamuun kilaba akka Liverpooliif rakkoo cimaadha jedhe Roy Keane. Torbee 11ffaa liigichaan kaleessa tapha cimaa torbee kanaan Etihaditti Manchester Cityin shaampiyoonii liigichaa Liverpool simatee osoo rakkatiin gama hundaan olaantummaa irratti fudhachuun goolii 3-0 injifachuun gaggeesse. Taphichaan daqiiqaa 74 dirree keessa kan ture lammiin Belgium Jeremy Dokuun taphattoota Liverpool keessattuu kan sararratti isaa unkuruun ga'umsa addaa mul'iseen dinqisiifannaa guddaa argachuun taphataa cimaa taphichaa jedhamuun filatame. Tapha kaleessaan dhukkubbii mataa taphattoota Liverpooliif kan ture Dokuun daqiiqaa 9ffaa irratti balleessaa gooleegaan Liverpool George Mamardashvili irratti raawwateen Manchester Cityin rukuttaa penalty argate. Erling Haaland penalty kana dhiitus Mamardashvili jalaa deebise. Daqiiqaa 29ffaatti Matthias Nunes qarqara mirgaarraa kubbaa qilleensa irra dabarsee kenneef Haaland goolii galchuun Manchester City dursa qabachiise. Gooliin kun Haalandiif Premier League England bara kanaan goolii 14ffaa ta'uun galmaa'eefi waliigalaan ammoo gamanumaan biyyaa fi kilabaaf goolii 28ffaa galche. Bara dorgommii kana ga'umsa gadaanaa Liverpool keessatti mul'isaa kan jiru Ibrahima Konaatee yeroo Haaland goolii galchuu sochiin kubbittii deebisuuf godhe gadaanaa ture. Daqiiqaa 40ffaatti Mohamed Salah kubbaa rukuttaa rogaarraa dhiitee Virgil van Dijk goolii qixxeessituu galchuun taphattoota kilabichaa waliin gammachuu ibsatus gooliin kun osoo mirkanaa'in hafte. Taphaan ala kan ture Andy Robertson sochii godheen gooliin Van Dijk jala haqamte. Sa'aatiin idilee boqonnaa duraa xumuramee daqiiqaa qisaasee 7 kenname keessatti Nico Gonzalez kubbaan gara goolitti dhiite Virgil van Dijk miila isaa mirgaa tuquun galte. Manchester City double their lead. Taphni boqonnaa duraa dursummaa Manchester City goolii 2-0 xumurame. Boqonnaa deebii daqiiqaa 63ffaa irratti Jeremy Dokuun fageenya meetira 18 irraa goolii hawwattuu galchuun dursummaa City gara goolii 3tti bal'ise. Liverpool kubbaa kallattii goolii eegdee yaaluuf sa'aatii 1 fi daqiiqaa 16 eeguuf dirqame. Taphichaan daqiiqaa 90 guutuu kubbaa kallattii goolii eegdee tokko qofa yaale. Daqiiqaa 76ffaa irratti Dominic Szoboszlai kubbaa goolii galchuuf yaalee goolii eegaa Manchester City Donnarumma jalaa deebise. Taphichis injifannoo Manchester Cityin 3-0 xumurame. It's a simply beautiful goal from Jeremy Doku, who has glittered the afternoon long. Taphichaan isaan nu caala fooyyee turan kan jedhan leenjisaan Liverpool Arne Slot gareen keenya fooyya'uu qaba jedhaniiru. Gooliin qixxeessituu Van Dijk haqamuun sirrii mitis jechuun haalaniiru. Dursaan taphattoota Liverpool Virgil van Dijk dhugaan jiru goolii 3-0 mo'amuun keenya nama dhukkubaa waa'ee goolii haqamtee dubbachuun faayidaan qabu jedhe. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan ga'umsa taphattoota kootti hedduu booneera jedhe. Kennaan kubbaa miilaa Jeremy Dokuu kan koosoon taane uumamaan kan gonfates jedhe. Dokuun kaleessa goolii tokko galchuun penaltii tokko kennisiisuun carraa 3 taphattootaaf uumuun yeroo 3 kubbaa kallattii goolii eegde yaale. Dabalataan yeroo 11 sarara penaltii Liverpool keessatti kubbaa tuquun si'a 7 taphattoota Liverpool bira miliksee darbuun yeroo 11 kubbaa lafarraa injifachuun taphataa cimaa taphichaa jedhamuun filatame. Yeroo 4 taphattoonni Liverpool balleessaa irratti raawwataniiru. Yeroo dheeraaf Liverpool yeroo taphatu argeeraa kan kaleessaa garuu isa gadaanaadhaa halkanedaa Liverpooliif guyyaa gaarii miti jedhe Gary Neville. Roy Keane ammoo haalamma jiruun Liverpool morkii waancaa keessaa fageenya dheeraan irraa fagaateera jedhe. Itti dabaluun taphattoonni Liverpool kaleessa gama hundaan gadi bu'aniirus jedhe. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan seenaa kubbaa miilaa isaatiin kaleessa tapha 1,000ffaa durse. Garee guddattoota Barcelonaa fi garee jalqabaa dabalatee Bayern Munich fi Manchester City kan leenjise Guardiolaan taphoota 716 injifachuun 156 qixa bahuun taphoota 128 qofa mo'ame.
waliigalaan waancawwan garaagaraa 40 shaampiyoonii ta'uun leenjisaa cimaa addunyaa kanaa ta'uu addunyaaf mirkaneesse. Kilabiin kubbaa miilaa Baarseloonaa fi taphataan Cheelsii Kool Paalmer Gaardiyoolaan baga gammadde jedhan. Kaleessuma taphoota birootiin Aston Villaan goolii 4-0 Bournemouth, Brentford, Newcastle United, Nottingham Forest, Leeds United qabxii wal fakkaataa goolii 3-1 injifataniiru. Taphni Crystal Palace fi Brighton ammoo goolii malee xumurame. Liigicha Arsenal qabxii 26 dursu Manchester Cityin 22 hordofaa jira. Chelsea qabxii 20 sadarkaa sadaffaa, Manchester United qabxii 18 torbaffaa irratti argama. Dhaggeeffattoonni yaada keessan 8330 irratti nuuf barreessuu dandeessu. Arsenaal injifannoon taphoota waliigalaa kurnan darbaniin galmeessaa ture Sanderlaandiin jalaa dhaabbateera. Morkiin Tottenham Hotspur fi Manchester United qixaan xumurame. Leenjistoonni kilaboota lamaanii qabxii argatanitti akka hin quufin ibsanii jiru. Abubakar Abdallah. Premier League Englandin sanbata dursaa liigichaa Arsenal daqiiqaa xumuraa irratti goolii keessummeesseen qabxii yoo qoddatu taphni Tottenham fi Manchester United illee qixaan xumurame. Arsenal dorgommii hundaa taphoota 10 walitti aansuudhaan injifachuun imala gaarii irra kan ture yoo ta'u, tapha sanbata Stadium of Light'tti Sunderland waliin morkateen 2 qixaan ba'e. The Gunners taphoota 8 daqiiqaa 812 osoo goolii hin keessummeessin imalus sanbata garuu akkaadaamii Arsenal keessatti kan guddate Tambalaat goolii galcheen imala san jalaa cabsuun Sunderland dursa qabsiiseen boqonnaa deebii Arsenal fooyya'insa mul'isuun taphachaatii ture. Declan Rice taphattoota Sunderland irraa buufate izeen kenneef inni immoo dabarsee Bukayo Saka biraan ga'uudhaan Sakaan goolii qixxeessituu galche. Martiin Zubimeendiin yaadii ciccimoo gara goolii taasiseen sibiilli goolii jalaa deebisuus carraawwan jajjaboo Arsenal argate keessatti ni eerama. Daqiiqaa 74ffaatti kubbaa Martiin Zubimeendiin mijeessee kenneef Leonardo Trossard goolii lammaffaa Arsenaliif galcheen kilabicha duubaa ka'uudhaan dursa qabsiise. Ta'us isteediyeemii isaatti taphachaa kan ture Sunderlandis harka hin kennine. Daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa abbaa murtee dabalan 4ffaa irratti Brian Robin goolii galcheen taphichi qixaan xumurame. Arsenal taphoota 8 osoo gooliin ittiin galin mo'achaa ture kan jalaa dhaabbate yoo ta'u, riikardii taphoota waliigalaa 10 darbaniin olaantummaan xumuraa ture Sunderlandis jalaa dhaabeera. Mikel Arteetaan goolii 2 haala wal fakkaatuun keessummeessine jechuudhaan garuu cichoominaan taphachaa turuu isaanii dubbatanii mo'achuufis carraa qabna ture jedhan. Erga 2003-4 as waancaa liigichaa fudhachuuf morkachaa kan jiru Arsenal taphoota 11 irraa qabxii 26 argachuudhaan dursaatii jira. Bara kana dirree isaatti kan hin mo'atamne Sunderlandis tilmaama hedduu faalleessuun hirmaannaa taphoota ardii Awurooppaa argachuudhaaf carraaqaa jira. And it's Matthijs de Ligt. Tapha birootiin sanbata Tottenham fi Manchester United morkii waliin taasisan 2 qixaan xumurani. Brian Mbeumoon daqiiqaa 32ffaatti goolii United ittiin dursu galchus Matthias Tel jijjiiramee seenuudhaan daqiiqaa 84ffaatti Tottenham qixxeesse. Daqiiqaa 91tti Richarlison goolii lammaffaa galcheen Spurs injifannoof dhiyaatus Matthias de Ligt daqiiqaa 96ffaatti goolii Manchester United injifatamurraa baraarte galcheen United dorgommii hundumaa taphoota 5 osoo hin mo'atamin akka ba'u gargaare. Kun immoo leenjisaa Ruben Amorim taphoota 5 osoo hin mo'atamin riikardiidhaan akka itti fufan isaan taasiseera. Tottenham bara 2025 dirree isaatti riikardii gadhaanaa galmeessaatii jira. Taphoota 6 dirree isaatti taphate keessaa tokko qofa mo'ate. Leenjistoonni kilaboota lamaanis qabxii argamiin akka hin gammanne dubbatani. Ruben Amorim guyyaa injifannoon nuuf malu ture jedhan. Akka gareetti cimutu nu barbaachisa. Dursaa yeroo turretti osoo jabaannee taphicha injifannoon goolamnaa ture jedhan. Thomas Frank gama isaaniitiin kana caalaa ga'umsa gaarii mul'isuu akka qaban dubbatani. Ittisa irratti caalatti fooyya'uu akka qabanis eeran. Stamford Bridgetti immoo Chelsea tapha Wolves simate 3-0dhaan mo'ate. Enzo Marescaan tapha darbeerraa taphattoota 7 jijjiiruudhaan taphachiisanii keessattuu boqonnaa deebii ga'umsa gaarii mul'isaatii turani. Taphataan ittisaa Malo Gustoon erga 2023 kilabichatti dabalamee tapha 98 booda goolii jalqabaa galcheen Chelsea dursa qabsiise. Joao Pedroon goolii lammaffaa, Pedro Neton goolii sadaffaa galchani. Alejandro Garnacho fi Enzo Fernandez yaaliiwwan gooliif dhiyaatanis taasisaniiru. Tapha biraatiin West Ham tapha Burnley simate duubaa ka'uudhaan goolii 3-2 mo'ate. Everton goolii Idrissa Gueye fi Keane galchaniin 2-0dhaan Fulham mo'ate. Tapha kanaan Treno Bari, Trakowski fi Dos Brehal gooliin galchan taphaan ala jedhamuudhaan jalaa haqamte. La Liga Spain Barcelonaan Celta Vigo mo'achuun garaagarummaa qabxii dursaa liigichaa Real Madrid waliin qabu dhiphiseera. Real Madrid qixa bahe. Leenjisaan Barcelonaa Hansi Flick tapha La Liga 50ffaa kilabicha dursaniin gooliiwwan Robert Lewandowski haatirikii hojjetee fi Lamine Yamal galcheen injifatanii jiru. Dabalata qabna.
Match day 12 in La Liga EA Rayo Vallecano against Real Madrid. Torbee 12ffaa tapha La Liga Spain kaleessa taphatameen dursaa liigichaa Real Madrid dirree isaan alaa malee goolii malee xumure. Gareen Xavi Alonso Real Madrid bara kana yeroo jalqabaatiif qabxii hirate. Shaampiyooniin La Liga yeroo 36 Real Madrid carraa jajjaboo hedduu uumuus fayyadamuu hin dandeenye. Taphataan duraanii Liverpool Trent Alexander-Arnold deeqaa dhumaarratti geeddaramee seenee sochii taphaa geeddaruun Vinicius Junior fi Jude Bellingham yaaliiwwan jajjaboo taasisanis garichi milkoofne. Taphoota torbee 12 taphate keessaa tapha 10 injifachuun tokko mo'amee qabxii 31 liigicha dursaa kan jiru Real Madrid tapha kaleessaa irratti kubbaa kallattii eeggatte 5 garee faallaa irratti yaalus tisaa fi goolii egaa Rayo Vallecano bira darbuu hin dandeenye. Leensaan Real Madrid Xavi Alonsoon tapha sana booda akka gareetti dirqama of fooyyessuu qabna jedhani. Good evening and welcome to Balaidos in Vigo Match Day 12. Kaleessuma Barcelonaan dirree isaatiin ala goolii 4-2 Celta Vigo mo'atee garaagarummaa Real Madrid waliin qabu gara 3tti dhiphise. Tapha La Liga 50ffaa isaanii Barcelona kan dursan leensaan garichaa Hansi Flick hatriikii Robert Lewandowski fi goolii Lamine Yamal galchaniin injifatanii. Taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessa Poolaandii fi kilabichaa Robert Lewandowskiin goolii 2 taphaan akkasumas akka peenaalitiin galchuun hatriikii hojjete. Taphataan kilaba Manchester United ergisaan Barcelonaaf taphachaa jiru Marcus Rashford baawwan 2 Robert Lewandowskiin galche mijjeessuun yeroo dinqii dabarse. Taphataan umrii 37 Lewandowskiin erga gara La Liga Spain malee hatriikii sadaffaa hojjete. Lewandowskiin Bayern Munich fi Borussia Dortmund keessatti hatriikii 16 walumatti hatriikii 19 hojjeteera. Deeqaa dhumaarratti taphataan Barcelona Frank de Jong balleessaa raawwateen kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreerraa baheera. Hansi Flick taphoota La Liga 50 Barcelona dursan keessaa taphoota 37 injifataniiru. Kun ammoo dhibbeentaan injifannoo isaanii 73.5 akka ta'e mul'isa. Barcelonaan bara kana taphoota 2 yoo mo'amu dursaa liigichaa Real Madrid fi Celta Vigoon kan mo'ame dabalatee walumaa galatti erga Hansi Flick leensaa kilabichaa ta'anii taphoota 8 qofaan mo'ame. Taphoota biroo kaleessa taphatamaniin Athletic Bilbao Real Oviedo Mallorca neetaa fi qabxii ol fakkaataa goolii 1-0 morkattoota isaanii injifatan taphni Valencia fi Real Betis goolii 1 xumurame. San Mamés will witness a historic reunion. Athletic and Oviedo. Sanbata gareen Diego Simeone Atletico Madrid goolii 3-1 Levante mo'ate. Taphichaan Antoine Griezmann goolii 2 galchuun goolii sadaffaa taphataa Levante Adrian De La Fontetu garee isaa irratti galche. Sevillaa peenaalitii Ruben Vargas galcheen Osasuna mo'ate. Kilabiin Catalan Gironaan Alaves injifatu Espanyol dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Villarrealin goolii 2-0 mo'ame. Liigicha Real Madrid qabxii 31 yoo dursu Barcelonaan qabxii 3 hanqatee sadarkaa lammaffaa irratti argama. Villarreal qabxii 26 akkasuma Atletico Madrid qabxii 25 sadarkaa sadaffaa fi afuraffaa qabataniiru. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Real Madrid Kylian Mbappé taphoota 12 goolii 13 galchuun badhaasa Pichichiif dursuu irratti argama. Chances for Atletico Madrid. This should be it. And it is. In the end it's Griezmann who scores his second of the Serie A Italiin Inter Milan fi Roman morkattoota isaanii injifachuun sadarkaas fooyyeffataniiru. Napoliin injifannootti deebuuf rakkateera. Abdurrahman Amin. Bastoni's won it, Lautaro Martinez! Serie A Italy torbee 11ffaan kaleessa Inter Milan Roma fi Bolognaan yoo injifatan dursaan liigichaa Napoliin mo'amuun dursummaan isaas kilaboota birootiin irraa fudhatameera. Gareen Kristaan Chiivuun leenjoo Inter Milan Giuseppe Meazzaatti Lazio simachuun goolii 2-0 injifate. Lautaro Martinez fi Angeyan Boniin goolii 2 Inter Milan ittiin injifate taphattoota galchanidha. Lautaro Martinez erga ji'aan kololeessaati baatii tokkoo fi guyyaa shambooda goolii jalqabaa Serie A Italy Inter Milaniif galchuu isaati. Kana dura tapha tokko Napoliin mo'amuun sadarkaa tokkoffaan kan irraa fudhatame Inter Milan kaleessa Napoliin mo'amuu isaatiin dursummaa liigichaatti deebi'e. Leenjisaan Inter Milan Kristaan Chiivuun ga'umsa durittiin beekamtu yoo dhabdee iddoo sanatti deebi'uun ulfaataadha. Kilabiin keenya salphaatti iddoo kana hin geenye jedhan. Garaagarummaa guyyaa 3tiin taphatti deebinee taphanna kan jedhan Chiivuun haalli keessa jiru ulfaataadha. Kana boodas humna qabnu qindeessinee gaheen nurraa eeggamu ni bahanna jedhaniiru. Towards that byline. And there it is! From Dillinger! Gareen Antonio Conteetiin leenjuu Napoliin dirree isaatiin alaa Bolognaadhaan goolii 2-0 mo'amuun deebi'e. Napoliin tapha kaleessaa kanaan taphataa sarara jidduu kilabichaa Kevin De Bruyne sababa miidhamaatiin tajaajila isaa hin arganne. Goolii galchuun hanga gaara dhiibuu kan itti ulfaate Napoliin kubbaa kallattii goolii eeggatan tokko qofa yaalee sanuu hin milkoofne. Walumaa galatti dorgommii hundaan taphoota 3 walitti aansuun mo'amuun ga'umsa gadi aanaan imalaa jira. Bolognaan ammoo 4 keessaa 2 galchuun walakkaa isaa
milkeessee sadarkaa isaas gara shanaffaatti ol fooyyeffate. Leenjisaan Naappoolii Antooniyoo Koonteen qindoomina sirrii irratti hin argamnu, ga'umsa bara darbee sanaanis imalaa hin jirru, hojii gaarii hojjechaa waan jirru natti hin fakkaatu jedhaniiru. Taphataan sarara fuulduraa Manchester United irraa ergisaan Naappooliif taphatu Rasmus Hojlundis ga'umsa gadi aanaa kaleessa mul'iseen qeeqameera. Roomaan istaadiyoo Olompikootti Udinizee goolii 2-0 injifachuun qabxii liigicha ittiin dursu argateera. Lorenzo Pellegrini fi Mohamed Zaki Chelik goolii 2 Roomaan ittiin injifatee taphattoota galchanidha. Roomaanis qabxii 24 Inter Miilaan waliin qixa qabaachuun garaagarummaa goolii qofaan caalamee sadarkaa lammaffaa irra jira. Leenjisaan Roomaa Gianpiero Gasperiniin hawwiin deeggartoota keenyaa waancaa iskudetoo milkeessuudha, sanaaf ammoo cimnee hojjanna jedhaniiru. Saasulloon 3-0 Atalantaa yoo injifatu, Genoa fi Fiorentinaan goolii 2 qixaan xumuranii. Sanbata taphoonni 3 taphatamanii hundinuu qixaan goolabamanii, isaan keessaa 3 ammoo gooliin irratti hin galle. Darbii turiin marsaa 47ffaa Aliyaanzitti Juventusii fi Torino waliin morkachiisee goolii malee xumurame. Juventus tapha kanaan caalmaa taphaa harka 72 fudhatee taphachaa ture. Kubbaa yeroo 22 gara gooliitti yaale keessaa 6 kallattii goolii kan eeggatanidha. Garuu ammoo goolii tokkollee galchuu hin dandeenye. Amma liigichaan qabxii 19 sadarkaa 6ffaa irra taa'uun taphattoota isaa boqonnaa taphoota intarnaashinaalaatiif gaggeesse. Koomoon Kaaglaarii Helaas Veroonaan Liichee waliin taphoota biraa goolii malee xumuramanidha. AC Miilaan dirree isaatiin ala Paarmaa waliin taphachuun goolii 2 qixaan xumure. Tapha kana qixaan xumuree qabxii 2 dhabuu isaatiinis carraa qabxii 24 liigicha dursuuf qabu of jalaa fashaleesseera. Liigicha Inter Miilaanii fi Roomaan qabxii 24 qixa qabaachuun sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa, Naappoolii fi AC Miilaan 22 sadaffaa fi afuraffaadha. Now Bernabeu can curl one and does curl one. He's got a magical left foot, Adrien Bernabeu. Just as we were saying, Parma had barely threatened in this first half. Bayern Munich imalli injifannoo taphoota 16 jala dhaabbatus liigicha dursaa jira. Liigii Firaansiin Paris Saint-Germain Lyon injifatee jira. Oduu kana Abubakar Abdallaatu qindeesse. Bischoff, lovely, Kane's there! Bundesliga Jarmaniin dursaa liigichaa Bayern Munich dirree ofiitiin alatti morkii Union Berlin waliin taasisee goolii 2 qixaan goolabe. Bayern Munich Luis Diaz fi Harry Kane Union Berlin fidan Hilo Dokin goolii 2 galcheera. Bayern Munich dorgommii baranaatiin yeroo jalqabaa qixaan ba'uu isaati. Vincent Kompaniin kan leenjuu Bayern Munich taphoota 16 injifannoon erga imalee booda imalli injifannoo isaa jalaa dhaabbate. Taphataan lammii England Harry Kane taphoota liigichaa 10 goolii 13ffaa isaa galcheera. Taphoota hedduu walitti aansuudhaan mo'achuun waan addaa ture kan jedhe Harry Kane tapha kana mo'amuu dhabuu keenyan gammanneerra, imala keenyas itti fufna jedhe. Bayern Munich qixaan ba'us qabxii 6 RB Leipzig caalee qabxii 28tiin liigicha dursaa jira. Bundesliga Jarman kanaan kaleessa Stuttgart 3-2 Augsburg mo'ate. Kilabichi taphoota liigichaa 7 keessaa 6ffaa injifachuun sadarkaa 4ffaatti ol siqe. Tapha biraatiin Freiburg 2-1 Saint Pauli mo'atu Frankfurt 1-0 Mainz mo'ateera. Ibrahim Maza tremendously done. Sanbata Bayer Leverkusen goolii 6 Edenem irratti galcheera. Ibrahim Maza goolii 2 yoo galchu, Jonas Hofmann fi Ernest Hokun gooliiwwan hafan galchaniiru. Borussia Dortmund immoo Hamburg waliin morkii taasisee 1 qixaan xumure. Borussia Mönchengladbach 3-1 Cologne mo'ateera. RB Leipzig gara Hoffenheim malee 3-1 mo'ame. The hosts paid dearly. For the second week in a row, PSG grabbed an injury time winner. Liigii Firaansiin dursaa liigichaa PSG'n morkii Lyon waliin taasiseen Joan Neves daqiiqaa xumuraa irratti goolii injifannoo kilaba Paarisiif galcheen kilabichi 3-1 akka injifatu gargaareera. Taphichaan daqiiqaa 26ffaatti Warren Zaïre-Emery'n goolii PSG'n ittiin dursu galche. Ta'us daqiiqaa 4 booda Afono Moeran Lyon goolii ittiin qixxaate galche. PSG'n dursumatti deebuudhaaf daqiiqaa 3 qofatti fudhate. Daqiiqaa 33ffaatti Kvaratskhelia goolii galcheen 2-1 dursuun boqonnaa baane. Boqonnaa deebii Maataaland Lyon yeroo lammaffaaf goolii ittiin qixxaatu galchus daqiiqaa 95ffaatti Joan Neves goolii injifannoo PSG'f galcheen. PSG'n qabxii 2 Marseille caalee liigii Firaansi kana dursaa jira. Lyon 7ffaarratti argama. Kaleessuma Metz 2-1 Naayisoo injifatu, Angor 2-1 Auxerre mo'ateera. Lille dirreen alatti 2-0 Strasbourg mo'ate. Sanbata Marseille 3-0 Brest injifatu, Monacoon Lens simatee 4-1 mo'ame. PSG grabbed an injury time winner, this time Joao Neves with a towering header. Gareen kubbaa miilaa Morookoo kan umrii 17 gadee riikaardii haaraa galmeesse.
biyyoota ardi Afrikaa 10 waancaa addunyaa umurii 17 gadii Kaataaritti dorgomaa jirtu irratti hirmaachaa jiran keessaa tokko kan taate Morookoon kaleessa tapha ramaddii Niw Kaaledooniyaa waliin morkattee goolii 16-0 mo'ate. Kunis Morookoon seenaa waancaa addunyaa dhiirotaa umurii 17 gadiitiin garee goolii hedduu galche ta'uun rikoordii haaraa galmeesse. Gareen kubbaa miilaa Morookoo taphoota 3 hanga yoonaa taphate keessaa kaleessa injifannoo jalqabaa kan galmeesse yoo ta'u kallattiin marsaa mo'atanii darbuuf hin gahu. Kanaaf biyyoota 8 waliin morkachuun marsaa taanutti darbuuf dhiisuu isaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. CB Premier League Itoophiyaa kan bara dorgommii 2018 kilaboota 20 hirmaachisee ramaddii lamatti qoodamuun onkoloolessa 8 Finfinnee fi Hawaasaatti taphatamuu eegale. Finfinneetti onkoloolessa 8 tapha Itiyoo Elektiriik goolii 1-0 Shaggar injifatee ni gale. Kaleessa tapha Shaggarii fi Hadiyyaa Hosaanaa qixa ba'aniin marsaan kun xumurame. Taphoota hawwatoo torbee shanaffaan Adaamaan goolii 1-0 Buna Itoophiyaa yoo injifatu Shaggarii fi Hadiyyaa Hosaanaa tokko qixa bahani. Siyyuum Kabbadaan kan leenjoo Adaamaan taphoota 5 taphateen goolii osoo hin keessummeessin ba'uun cimina qabu mul'ise. Abbaa deeggartoota danuu Buna Itoophiyaa turtii jalqabaa Finfinnee deeggartoota isaa mufachiisuun xumuree jira. Adaamaan Ahmad Huseenii fi Daawwaa Hoxxeessaa teessoo jijjiirraa kaa'uun Haydar Sharafaa miidhamaan dhabuun dargaggoota kan akka Gaaddisaa Waadoom, Nabiil Nuraddiinii fi Biiniyaam Ayitan filannoo jalqabaan taphattoota muuxannoo qaban waliin qindeessuun fayyadame. Golii galchuuf Nabiil Nuraddiinii fi Biiniyaam Ayitan sarara ittisaa Buna Itoophiyaa Raamkeel Jeemsiin durfamuu dhiphisaa turaniin boqonnaan dura golii galchuuf hin dandeenye. Olaantummaan Adaamaa boqonnaa deebisitti fufee Nabiil Nuraddiin kubbaa sarara gooliin ala argatee miila bitaatiin rukutuun kubbaa goolitti jijjiireen Adaamaan 1-0 mo'ate. Deeggartoonni Buna Itoophiyaa garee isaanii onnachiisaa injifannoof kakaasaa turanis taphataan Buna Itoophiyaa Bafiqaaduu Alamaayyoo Namuusa Badaa mul'iseen kaardii diimaadhaan diree dhaabee. Kunis ta'ee taphichi goolii biroo osoo hin keessummeessin 1-0 xumurame. Adaamaan taphoota 5 keessaa 2 injifatee 3 qabxii qoddachuun qabxii 9 sadarkaa 7ffaadha. Goolii eegaan Adaamaa Alaazaar Maarqoos taphoota 5 irratti goolii hin keessummeessine. Taphoota 5 keessaa 3 mo'amee 1 injifachuun 1 qabxii kan qoddate Bunni Itoophiyaa qabxii 4 sadarkaa 14ffaadha. Leenjisaan Buna Itoophiyaa Biikaasaawun qabxii dhabuun deeggartoota isaanirraa dhiibbaan irratti godhamaa jira. Rukutuuf qophii irratti kan argamu Heenok Addunyaa Kaleessuma Shaggarii fi Hadiyyaa Hosaanaa tokko qixa bahaniin Shaggar goolii penaaltii Heenok Addunyaa daqiiqaa 11ffaa irratti galcheen dursa fudhatus qabxii eegsifatee boqonnaa bahuu hin dandeenye. Shaggar olaantummaa fudhateen carraa goolii argatus fayyadamuu hin dandeenye. Injifannoo malee kan jiru Hadiyyaa Hosaanaa goolii Biruuk Bayyanaa daqiiqaa dabalataa boqonnaan duraa irratti galcheen kilaba isaa qixxeessuun boqonnaa bahaniin. Boqonnaa deebii Hadiyyaa Hosaanaa olaantummaa qabaatus kilaboonni lachuu dabareen yaalii goolii ciccimoo taasisaa goolii dabalataa osoo hin galchiin 1-1 qixa bahaniin. Shaggar taphoota 4 keessaa 1 injifatee 2 qixa bahuun 1 mo'amee qabxii 5 sadarkaa 11ffaadha. Hadiyyaa Hosaanaa taphoota 5 keessaa 3 qabxii qoddatee 2 mo'amuun qabxii 3 sadarkaa 17ffaarra jira. CB Premier League Itoophiyaattiin taphoonni istaadiyeem Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphataman qixaan xumuramaniiru. Leegichi boqonnaa guyyaa 10 booda torbee 6ffaan itti fufee gaggeeffama. Gabaasa Saamu'eel Joonsii Abdurrahmaan Amintuu dhiyeessa. CBE Premier League Itoophiyaa torbee shanaffaa tapha cimaa torbee kanaan Machaal Faasil waliin goolii malee qixa bahan. Kilaboonni lamaan injifachuun sadarkaa tokkoffaatti ol siquuf morkii cimaa taasisaniin hin milkoofne. Carraa goolii tureen Charinnat Gugsaa daqiiqaa 8ffaa irratti yaaliin taasise. Moo'is Paawutiin yoo jalaa deebi'u gama Faasiliin daqiiqaa 16ffaa irratti Naatnaa'el Gabre Goorgis yaaliin taasise gara anaatti baate. Boqonnaa deebiis taphattoonni Faasil kubbaa qabatanii gara sarara dirree sadaffaa Machaal seenanis yaaliin isaanii xumuraa milkaa hin turre. Gama Machaaliin hanga torbee afuraffaatti giddu galeessaan goolii 2-2 galchaa turus taphattoota akka Muhammad Abarraa fi Biniyaam Balaay dhabuun carraan goolii isaanii akka hin milkoofne taasiseera. Dabalataan hanga ammaa goolii tokko qofa kan keessummeesse Faasil sochii saffisaa qabu Charinnat Gugsaa, Barakat Dastaa fi Kooliin Koofii to'achuun irra deebiin sararri ittisaa isaanii jabaa ta'uu mirkaneessaniiru.
sochiin taphaa gaariin tapha kanaan mul'atus goolii malee taphni kun xumurameera. Macaan qabxii 11 sadarkaa lammaffaa, Faasil garaagarummaa gooliin caalamuun sadarkaa afuraffaadha. Tapha biraa kaleessaan Hawaasaan Baankii Daldalaa Itoophiyaa waliin taphachuun goolii tokko qixaan xumure. Sochii taphaa hawwataa dirree isaa irratti mul'ateen daqiiqaa 27ffaa irratti Tabaara Keefaamoo kubbaa dabarseef taphataan dargaggeessi Yaareed Biruuk naannoo peenaalitiin ala rukutee galchuun warra abbaa dirree dursa qabachiise. Tamasgan Daanaa jalatti yeroo taphaa gahaa kan argate Yaareed Biruuk goolii CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kana galchee 4 gaachuun taphataa Qiddus Goorgis Abeel Yaaloo waliin qixa goolii hedduu qabaachuun dursaa jira. Yaareed Biruuk carraa goolii lammaffaa galchuu argatus sibiila gooliitu jalaa deebise. Daqiiqaa 38ffaa irratti balleessaa sarara peenaalitii alaa Addis Gidee irratti hojjetameen Baankiin Daldalaa Itoophiyaa rukuttaa adabbii argate. Ofii isaaf Addis Gidee galchuun Baankii Daldalaa qixa taasise. Gooliin tuni goolii jalqabaa Addis Gidee bara kanaa ta'uunis galmoofte. Qonnaa deebii goolii injifannoo argachuuf Baankiin Daldalaa dhiibbaa uumuun taphatanis carraa argatanitti hin fayyadamne. Zalaalam Abbabaa goolii eegaa Sayid Haabtaamuu waliin walitti dhufuun gara gooliitti jijjiiruu hin dandeenye. Baankiin Daldalaa qabxii 6 sadarkaa 9ffaa, Hawaasaan ammoo qabxii 10 sadarkaa 5ffaa irra jiru. Leenjisaan Baankii Daldalaa Itoophiyaa Batsaloot Li'uul Saggad garicha keessa fooyya'insi jiraatus ammas wantoonni fooyya'uu qaban hedduu akka jiran himaniiru. መጀመሪያዎቹን 15-20 ደቂቃ ድረስ ትንሽ ቶሎ ሪትም ውስጥ የመግባት ነገር ገረ ጀልቀባ hanga daqiiqaa 20tti taphaa hawwataa taphachuuf rakkachaa ture. Boodarra mala taphaa jijjiiruun boqonnaa deebii daraanuu of fooyyessanii qabxii eegsifannee baane. Marsaa itti aanu Finfinneetti waan taphannuuf haala qilleensa mijataa keessatti qabxii fooyyee galmeessuuf ni morkanna. Leenjisaan Hawaasaa Tamasgan Daanaa dirree keenya irratti yeroo milkii dabarsiniirra jedhan. Qophii ispoortii raadiyoo BNR Simbiragaa jirudha kan caqasaatii jirtanii. Taphoonni Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa kaleessa taphataman qixaan xumuramanii. Taphoonni torbee shanaffaa Finfinnee Istaadiyeem Abbabaa Biqilaatti taphatamaa turan keessa Adaamaan Buna Ergaa Caffee waliin goolii malee xumure. Bunni Ergaa Caffee goolii Mandariin Kindihuun daqiiqaa 19ffaa galcheen goolii tokkoof yeroo dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaa deebii Ahilaam Siraaj daqiiqaa 60ffaa goolii qixxeessituu Adaamaaf galchuun morkiin kilaboota lamaanii goolii tokko qixaan xumurame. Taphni Bahar Daarii fi Buna Sidaamaa gidduutti taphatame goolii malee xumurame. Itiyoo Elektiriik taphoota 5 injifachuun leegicha qabxii 15 dursaa jira. Hawaasaan qabxii 12, Machaal qabxii 10 sadarkaa 2ffaa fi 3ffaarratti argamu. Adaamaan qabxii 4 sadarkaa 11ffaarra taa'ee jira.